Hunduma keessan maqaa fayyisaa keenyaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa isin jedha akkam jirtu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baga jiraattanii. Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isin Digistar certificate, diploma, degree, master's qofa tun ta'in PhD si barsiisa. Onlineidhaan, idileedhaan akkuma fedhii abbaatti sin barsiisa. Doktorii ta'uu namni sin dhowwuun jiru jaarsa waldaa. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Raajii of kola polis Kenya kan nu addisu biratti wal barree nama Waaqayyooti. Gaafa ammateenii wajjin haasofnu immoo obbolaata isaa nama sadii gaa'ela isaanii anatu barsiisee anatu lallabee wal fuusisee isaan akkatti na harkaa ba'an hin beeku. Har'aan barsiisa gaagiddiidha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ijoolleen biyya kanaa haadha jaallatti ijoolleen biyya Itoophiyaa kanaa baay'ee. Maaliif beektu? Amma gaafa Asiyaan dubartootuma baatee yaa'ee namicha tokko duwwaa nama insaan tokko duwwaatu dhiirri baatee as ba'e malee dubartoota baatee as ba'e. Isheetu nyaata barsiisa. Isheetu haasaa barsiisa. Isheetu dugdatti baata. Isheetu garaatti baata. Isheetu qomatti baata. Isheetu fincaanii dhaadhiqa. Isheetu midhaan afaan ka'a. Isheetu duukaa dadhaba. Warri dhiiraa egaa kolleejjiidhaa ba'e malee jaallattanii isaanii bakka kolleejjiidhaa ba'anii immoo haaluma isaanii gargaaru. Kanaaf itti dammaqaa yaa dhiiraa namichi tokko dammaqanii baadhatanii dhufanii maali garaatti yoo baatte itti qomatti yoo baatte maal ta'a isin jedha. Kannoon ish. Nagaan isiniif haa ta'u. Ani isa kostor jedhanii dukkanaanii obboloota koo jedhan sana hin danda'u dhiifa manaa godhaa. Ani amantoota fuula ifaan barbaada, beekumsa fuula ifuun barbaada. Wangeelli immoo kostoris hin jedha. Inni kostoris hin ta'e barbaade malee akkasidha. Mee gara dubbii isa ciqicciqii kanaatti tuni hin deebi'ini. Biyya kana keessaa biyyaa jedhaa baay'een lallabaa. Guyyaa jedhaa baay'ee lallabeeraa biyya kana keessatti biyya Finfinnee kana keessatti namoota baay'ee gaa'ela irratti barsiisee wal fuusisee Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa jiru biyya kana keessas jiru amma lallaba gaafa jedhaarra darbee gara leenjisuutti waan jira. Iddoo baay'eettis leenjii kenneera. Mee as deebina. Yoo xinnaatee xindii 600-700 ol barsiisee wal fuusisee jedhee yaadaa isaa sanirra deemee lallabuu sababa affeeramee lallabuudhaan kan hafe waldaa Ilmuunkeetu itti jechuudha. Iddoo garaagaraatti dargaggoota kana barsiisuun waan danda'a. Jechuun chilootaa kootu hin ta'in atileest umuriidhaan nan hangafaa fi waama xinnoo yoo itti dubbadhe isaan gargaaraa jedhee tananii gammadaa. Namooti yuunivarsiitiidha yaatan baay'eedha. Ekspertooti baay'eedha. Warri biyya bushitan jirtu. Warri biyya bushitan biyya eegdan as keessa jirtu. Warri maatii bushitan jirtu. Warri waajjira geggeessan jirtu. Warri muuxannoo dheeraa qabdan jirtu. Leenjii garaagaraa namooti qabdan jirtu. Namoota beektota baay'eedha. Kanaaf hunda keessaniyyuu nan kabajaa.
har'a taraa koo saabitee malee sin caalaa beekumsa saabiin qabuuf miti. Har'a taraa koo saabitee nan dubbadhaa sinis gaafa kaataniin dubbattu gaafa Waaqayyo sin dhaabe naa dhaggeeffadhaati isa sinii ta'e fudhadhaa. Akka warri keenya dur farsoo dhuganitti fudhadhaa. Warri keenya dur gizee farsoo dhuganii akkas godhu. Yommuu takkaa forocanii ishee afaanitti qabachuu barbaaddu qoqqoshee geeshoo biqila minaamii keessaa dhuga. Ishee dheebuu baaftu immoo liqimsu. Isa sinii hin taane jedhaa keessaa. Isa sin gargaaru immoo liqimsa. Waaqayyo immoo anatti isinitti hin dubbata jedhee namana. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Anaan na barsiisa isiniin isin barsiisa jedhee Waaqayyo namana. Kanaaf yeroo kana salphaatti ilaallu mee abbaan itti goruun beeku kana dubbisinaan jedheera hafuurri Waaqaa nan dubbisa. Raajicha Saafooniyaa boqonnaa 3:14 kaasee dubbisa. Mee warri moobaayilii qabdan harka ol qabaame? Moobaayilii moo warri qabdan? Sirriitti ol qabaama? Ishi ulfaadhaa qabdu baay'een keessan. Warri macaafa qulqulluu qabdanoo? Gatii moobaayilii moo gatii macaafa qulqulluu caalaa? Harree macaafa qulqulluu bitadhaa. Yoon dubbisan ta'e bitadhaa sinis. Bitadhaa manuma keessana ta'a. Namni yoo dhufe maalidhaa sin dubbisa? Kanaaf qabaadhaa manaa qabeenya guddaadha. Haa ta'u maal wal jalaa dinnee'u? Bitadhaa mana kaadhaan jedhee. Yaa namoota Xiyoon sagalee gammachuu dhageessisaa. Yaa Israa'el sagalee keessan guddisaa ol kaasaa. Yaa namoota Yerusaalem garaa keessan hundumaan gammadaa. Gammaduu keessanis beeksisaa. Isa sitti faradame sana Waaqayyo sirraa kaaseera. Diinota kees sirraa deebiseera. Waaqayyo mootiin Israa'el si wajjin waan jiruuf ati achi wanta hamaa hin sodaattu. Guyyaa sanatti namoota Xiyooniin yaa Yerusaalem hin sodaatin. Harki kees lawwaasa'ee kan gadi rarra'u hin ta'in. Waaqayyo gooftaan keessa wajjin jira. Inni oolchuudhaaf aangoo qabeessa. Inni ofirraa bu'ee sitti gammada. Jaalala isaatiin gabiisiif hin kenna. Akka warra guyyaa ayyaanaa beekamaatti gammadanii sitti gammaduu isaanis sagalee isaa ol fuudhee hin dhageessisa hin jedhu. Waaqayyo ammas ani iyya isaanii wawwaannaa isaanii yeelloo isa akka ba'aa isaanitti ulfaates isaanirraa nan kaasa. Kunoo ani guyyaa sanatti warra isin cunqursan hundumaa nan adaba. Warra naafa nan fura. Warra tamsa'an walitti nan qaba. Warra guutummaa biyyaa lafaa keessatti yeellaasifaman ulfinaaf jajamuu akka argatan nan godha. Yeroo sanatti ani walitti isin qabee biyyatti isin nan galcha. Yeroo sanatti warra isin duraa booji'aman utuu isin ilaaltanii isiniif immoo nan deebisa. Ani saba lafarraa hundumaa gidduutti ulfinaaf jajamuu akka argattan nan godha jedhee
kana waaqayyotu dubbate. Ameen. Ameen jedhamee guddisaa. Galanni kan eenyuuti? Galanni kan eenyuuti? Mee galanna galuuf waaqayyoof. In kadhanna waaqayyoon. Kottu nu gidduu keenya. Kottu mee mana keenya. Kottu mee lafa hojii keenya. Kottu mee mandara keenya. Kottu mee akkatti jiru nu ilaalime. Kottu mee maal keessa akka jiru ilaalime. Kottu mee maal taanee akka jiru ilaalime. Yoo ati dhufte imimmaan keenyatu haqama. Yoo ati dhufte caba keenyatu fayya. Yoo ati dhufte madaa keenyatu fayya. Yoo ati dhufte duwwaa keenyatu guuta. Yoo ati dhufte salphachuu keenyatu hafa. Yoo ati dhufte kufnee hafuu keenyatu hafa. Yoo ati dhufte ijatu nu banama. Yoo ati dhufte gurratu nu banama. Yoo ati dhufte seenaatu haaraa. Yoo ati dhufte biyyatu gara keenya lala. Yoo ati dhufte gooftaa mana keenyatu miidhagaa. Yoo ati dhufte dhala keenyatu miidhagaa. Yoo ati dhufte haasaa keenyatu miidhagaa. Yoo ati dhufte hojii keenyatu miidhagaa. Yoo ati dhufte waaqeffannaa keenyatu miidhagaa. Kottume maqaa kee Yesuusiin. Kottume maqaa kee Yesuusiin. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa raajootaa, Waaqa ergamootaa, Waaqa abboota keenya durii. Hallelujah. والله ما هذا نمورنا مجلنا نمورنا مجس. Hey, kopa kurigisa. Sami kana nuratibani. Sami kana nuratibani. Angodina daki. Fura kallicha, fura tosha, fura tibarto, fura gomatu. Shalubuna mabalesu. Maka Yesusin yatawagai hon. Maka Yesusin awaranamu. Yanif ararri surranif simbol sibiranu radu. Maka Yesus Kristus gofta keenya. Amen. Maqaan waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Biyyatti salphattan keetti akka ulfaattaniin godhaa'edha kutaan ammaan dubbise. Dhageessaniittu mandara keetti salphattan keetti waajjira keetti salphattan keetti ameen jedhadhu dafiiti. Utuma illee jettema. Maatii gidduutti salphatte keetti mandara keetti salphatte keetti gabaa keetti salphatte keetti waldaa keetti salphatte keetti naannaa keetti salphatte keetti akka ati ulfaattu godhaa'edha Waaqayyo. Ulfinatu mana kee dhufa'edha. Nagaatu mana kee dhufa'edha. Fayyaatu mana kee dhufa'edha. Biyyuma keetti salphatte keetti mandaruma keetti tuffatamte keetti maatiin gidduutti tuffatamte keetti firuma biratti tuffatamte keetti alagaanuma keetti tuffatamte keetti boojuu keessa si harkaa badeen deebisa. Gubbaa keenyaa leellichu. Gubbaa keenyaa leellichu. Yesus! 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 Wanjoo gatiittii keessanii jirra jiru cabsee hudhaa morma keessan hudhe kutee warra Gibxiif garba taatanii akka namnetti akkasin ol jettanii adeemtan godheera. Lewoota 26:13 akkasin ol jettanii adeemtan godheera.
akkati ol jettee adeemtu kan si godhe Waaqayyoodha. Ameen. Waaqayyoo keetti gammadi. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Ameen. Gara dubbii dhimma kaaneefittan galaa boonesiin isin ga'a. Innan sitti daddarbadhe kun isin ga'a. Macaafa qulqulluu keenya yommuu dubbifannu waa'ee saayikooloojii, waa'ee yaada namaa kana baay'ee baay'isuun naqu. Mee isuma caafamee nutti kenname keessaa jireenyi keenya eessa jira? Isuma yoo ilaalle nu ga'a. Isuma kanatti yoo jiraanne nu ga'a. Saayikooloojiin xinnuma xinnoo waa tokko tokko wallaalummaadhaan waan goonu nu yaadachiisayyuu isumti kun nu ga'a. Seera waa boqonnaa tokko maal jedhaan lakkoofsa 26 kaaseen dubbisan. Kottaa kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis nama hin uumna. Maal uumna jedha? Naan deddeebistan taanaan waliin galna. Manni koo immoo dhiyoodha kan isin dhibu. Kanaaf naa deddeebisaa isinitti mira. Kottaa maal uumna? Akka fakkeenya keenyaatti nama uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraaf allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafarraa munyuuqu hundumaa irratti mootummaa haa qabaatanii edela parpazii waan namni uumameef isaan kanadha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee, akka bifa Waaqayyootti isaan uumee, dhiiraaf dubartii isaan uumee, Waaqayyo isaaniin horaa, baay'adhaas, lafa guutaa, isa harka jala galfadhaa jedhee. Ameen. Ameen. Inni silasin akka bucaa guurtanii as yaatanii as keeyaa dhufe. Ilmas durbas akkuma bucaa guurtanii as yaatan sila didichiiftanii. Isanni nama lamaan sana uumee horaa, baay'adhaa, lafa guutaa jedhe sana. Eebba Waaqayyo yeroo jalqabaa nama lamaachi dhaabee eebbise sanatu hidda dhalootaa dhaatee dhufee karaa mana kee bahee baattee as baatee arga. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Warri garaatti baattanis isumadha. Warri dugda keetti baattanii sossodaattanii dhaabattanis isumatu dhufa gaaf tokko. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Parpaziin uumeef qurxummii galaanaa, munyuuqaa lafarraa, bineensota bakkee kana, uumama kana haa bulchanii, harka jalaa galfatanii jedheetu horaa, baay'adhaa, lafa guutaa jedhe. Horaa jechuun dippilikeetii maashinii keessatti dippilikeet taatu tun ta'in waan biraa jira. Ijoolleef marga. Walakkaanitti garuu jira. Jajjabaadhaa taa'aa isinitti meera. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Seera uumaa boqonnaa lamarraa immoo akkas jedha. Horaa baay'adhaa ta'e namni tokko tokko gaafa faamilii pilaaningii warri neersotaa na gargaartu gaafa qoricha fudhadhu jedhanii maali sagalee Waaqayyoo mormaa namooti baay'ee maa jennaan baay'adhaa lafa guutaa jedhee meeqa dhaltee lafa guutta giiftii koo wal gargaaree nama lama buufee lafa guunna malee waan qofaafne duutuu reetumtu meeqa dhaltee lafa guutta qofaafne wal gargaaraniiti waan isa dubbiinsa hamaadha cimaadha.
Kana wal gargaara malee kophaa kennuun. Boqonnaa lama lakkoofsa 18 irraa maal jedha? Namichi kophaa ta'uun maal miti? Jedhaa guddisaati. Gaarii miti. Maal eddaree gurbaa? Waaqayyoo akkas jedha. Giddiitti raajiin dhufee bara na fuudhisiin jechuu qabaayi. Kunoo dhufeera kan barbaadda taanaan. Bakka elaa maskaramii jalqabitti yaadi fuudhisiin jedheera Waaqayyo bakka. Kanaaf dhiira godhee si uume maa hidhanni? Eeruun intalaatis ciqiciqeen baay'isii. Maal isa alaa dhufe yoo takkumaan ishii jettu. Galanni Waaqayyo bata Waaqayyo dinqii godhette xophitti rooti. Kan keenya kan immoo iyyuma keessa iyyummaa marga keessa qabattu. Fuudha. Namni kophaa ta'uun maal miti? Eewu jedhe kana. Kanaaf kan akka isaatii kan isa gargaartuu hiriyaa maalin godhaa? Tolchaa namni uumaa fi egaa suutattanii yommuu laaltanii kutaa sanatti kuftanii yommuu dubbistanii Waaqayyo bineensota jiran hundumaa fidee Addaam bira dabarsee jedha. Addaam maqaa baasee bineensa sana hundumaa isa kaan saa'ee, isa kaan harree, isa kaan booyyee, isa kaan qeerransa, isa kaan adurree, isa kaan saree, isa kaan jaldeessa, isa kaan bofa, isa kaan jawwee, isa kaan waraabessa jedhe. Namichaaf kan ta'u keessaan argamne jedha. Bineensa keessaa maaltu argama? Bineensa sitti fakkaanne niiftee laataati. Bineensa miti nama dhaafuuri maali? Macheemsa awoon fuunu. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kana eebbifamee haa ta'u. So maal jedhaachi? Gaafa Addaam namee garaa kutatee taa'u hirribatti buusee raffiseetu halkan duunni rafaa jiru cinaacha lafee kee fuudhee dubartii taasisee gara isaatti fidee hirribaa dammaqee gaafa intalitti argu Addaam funyaan ishee maxinoodhaan barbaadu anoo jedhe akka jedhee yes cheers jedhe akkan keessanitti ammareef jedhame hundi keessan maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Gaafa intalli ishiisi jette akkas hin jenneeti. Gaafa warri ishee ishiisi hin jedhan yes hin jenneeti. Manni manaan gaheedhaan naasi dhabsiisu moore. Fuudha Waaqayyoo. Ammareef ta'e. Jedhee gammade. Kanaaf namoonni tokko tokko maal jedhu dubartiin lafee cinaachaa keessaa argamte sababii ta'eef jalloodha jedhu. Jalloodha lafee cinaachaati jennaanii dubartii kan immoo jirtu mitiire isheen immoo teesseetu lafee cinaachaa baay'eessi keessatti hafee ati immoo jajallaadha itti jedhama. Amma wal arrabsuu dhiibnee ammareef ta'e wayyuu ati jalloodha ati jajallaadha dhiibnee ammareef ta'e inni Waaqayyo naa kenne gaariidha jechuun wayyuu inni Waaqayyo naa kenne gaariidha jedhame. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. So namni haadha isaaf abbaa isaa inni isaa haadha manaa isaattis maal taa'e? Haadha manaatti maxxana malee haadhatti maxxana miti deebi'ee harmarraa hobuu teetta maal jechi deebita? Tokko himaayin yoo jette malee koo himaayin hin marii adda jedhe. Egaa fuutees himaayii harma hoo taa'eeti? Fuudha Waaqayyoo. Egaa heerumtees himaayii harma hoo ta'uun tara? Himaayii faan gaafadha. Maali? Mataarraa luqqisee mataa keessaa fuudhee dubartii taa'isee namichu. Jaarsa waldaa. Mataarraa fuudhee hojjetee
So dubartoonni mataatti ol hin fiigina akka damgi fiitii isiniin jedha Waaqayyo. Mataatti maaliin godhina? Maayittani? Eessa iddoon keessan? Eessa iddoon isaanii? Jedhaa dhiiraa gaachaan. Eessa iddoon isaanii? As. Wanti as kaatanii askaatan horii namaa moo horii ofiiti? Wanta sitti qabatan immoo kan jibban moo kan jaallatan? Iddoo jaalalaas ni wayyaa sitti bayinaa sitti dhaamota. Ol hin fiiginaa ishii. Lakki caammaa irraa baaseetu faana jalaa luqqise. Caammaa miila dhiiraa irraa baasee achi jalaa luqqise ni dubartii? Akkasi liibberii siree kee jalaa sana gadi dhidhiitii dhiiraa siin jedha Waaqayyo. An dubbiin badu ammanni jee qabu jalqabu yommuu gadi miila jala geessuu jalqabanii yommuu ol ba'anii mataa irra taa'edhan dubbiin bada. Gaa'ela keessa jiraachuu barbaadduuti asumatti eegaa. Dubartiinis ol hin fiigini dhiirris gadi hin dhiitiini. Iddoon kun iddoonuma gaarii. Yoo danda'an abdanii Yusuf jiru. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Achitti fufee maal jedhaa? Namni haadha isaaf abbaa isaa inni isaa haadha manaatti maal ta'a? Haadha manaatti maxxana. Ergi fuute namichoo haadha manaa keetti maxxani Waaqayyo kan barbaadu kana. Ergi heerumte intala abbaa manaa keetti maxxani Waaqayyo kan barbaadu kana. Gargar fageenya warra family planning maleen ta'u warri family planning kuni gaaf tokko akkas jedhanii jedhama. Arraari qooma ulee isaa Amaarinyaan jedhamu yookiis faffageessanii isa dhala godhatan. Namichi tokko Gondoritti dhashee, Hararitti dhashee, Jimmatti dhashee, Lubaabooritti dhashee, Wallaggatti dhashee, Rufeeshaatti dhashee. Maal godhaa irtaa innaan gargar faffageessaa godhadhaan jennee isinii hedheera. Maali? Akkas miti Amaarinyaan sirreeffadhu. Haadha manaa isaatti maxxanaa'edha. Isheenis itti maxxanteedha wustiidhaan immoo. Fuufinsi anaa bawusti jedhuuti. Warri teekinooloojiin bawustiidhaan immoo isheenis itti maxxanteedha. Namicha duwwaa akkamitti maxxanee danda'a? Immoonni maxxanu achi siqxi taanaan immoonni maxxanu achi siqxi taanaan hin ta'u. So purpose Waaqayyo nama uumeef tokko uumama kana akka bituuf. Kanaaf sangaa saqolee bidiruu lafaan dhoofnee morma kunnee yoo barbaanne gogaarraa qunxunnee diimina isaa nyaanna. Maleetu dhiitee kimbillu godhama. Waaqayyootu amoonuu kenna. Kanaaf tulluu jigsinee warqee keessaa burqina. Kanaaf tulluu jigsinee yoo barbaanne immoo isfaaltii goona. Kanaaf isaan kaan immoo garaa lafaa jala isfaaltii baasu yookiis immoo karaa baasu. Uumama kana waan jiru kana Waaqayyo akka to'annee akka harka jala galchannee bakka nuuf ta'utti akka itti jiraannu godhee uume Waaqayyo. Akka ittiin uume Waaqayyo. Purpose lammaffaa akka baay'annu. Innama fuggisoo warri quufanii warri sooressi kun quufanii machaanii warri biyya guddatanii kun machaanii dhiira fuudhaa durbi immoo dubartii durbatti fuudhaa ittee maraatan kuni warra mataan kee hafuudhame kuni isaan mormituu Kiristoos. Mormituu Waaqayyo isa uumaati. Waaqayyoonni uumaan dubartii qopheessee akka dubartii godhee waan kaa'ee parpasii qaba hojii jiraayu.
waaqayyo dhiira godhee akka dhiirummaa isaatti qaama hormaataa godhee kan kaa'eef hojii qaba, parpazii qaba hojiidhaaf. Kanaaf gaa'elli eenyuun hundaa'e? Eenyutu hundeesse? Eenyutu nuu kenne? Waaqayyo. Waan waaqayyo nuu kenne lafatti rukutuun hin ta'a. Nummoo kennaa waaqayyoo dhoqqee keetti gaafa darbannu waaqayyo maal nuun jedha? Kennaa waaqayyoo ilaantaloo yoo jibbite namichi waan fedhe yoo ta'eyyuu daalachaanuma shaakattaanuma yoo ta'eyyuu waaqayyo sii kenne. Ishee tokkotu abbaa manaa ishee beeksifti jedhan. Kottu. Ifamu. Dargaggeessanatti fakkaatan akka kottu. Ilaa ijoollee nama beeksiftiin garbicha gebicha kana na fuudheettee jedhan. Amma beeksisuudha moo arrabsuudha? Kunillee qamadiidha. Kaawaa kiyyaa. Aaxaan baay'isiin waaqayyo bara gaarii fideera. Ameen. Ameen. Ufumaa mana keenya jeeqiin hin callaqin. Yoo qal'attes ammaa waan tokko dhufeeraa jedhani. Waan isaan beekan godhatee sin beeku ati maqaa koo sin godhattu wanti xixinnoo nama furfursiisu jira jedhani markaatoo kana. Amma barri toleera. Yoo mataan qucuucates wanti dugda keessa ga'u baay'ee biyya guuteera jedhani. Yoo qeensi baadiyyaatti bubuqqa'ee dhumeeras qeensi hin biqilaa jedhanii ammas jedhan. Yoon gurraachoftes kan faranjii fakkeessu jira jedhan. Babbareechachuu hin danda'ama. Yoo gabaabbattes taakkoon jira jedhan. Babbareechachuu wayya gaturra bifa ishee qayyaratta malee ishuma sana dubartii hundi ishee tokkumadha. Bifa ishee saayizii ishee qayyarachuu dandeessaa garuu sanumadha dubartiidhuma. Dhiirris sanumadha dhiirumadha namumadha. Kanaafi eenyutu sii kenne? Isa waaqayyo sii kenne hin cabsi. Ani akka yaadutti waaqayyo kuni yommuu haadha manaa kennu gurbaatti mastaawashaa siin qabdu garuu qalbii kee cimaadha fakkaata. Akkasumatti dhuguudha fakkaata. Yookiin immoo kaameraa keessaa qabda fakkaata. Waldaa gisee dhuftan mastaawashaa fudhadhaa kottaa maal? Amma moobaayiliitti siin saafama mitiire? Yoo maqaan kee hanga teessa yatoon teessaa warri kaanoon saafus wajjinan hojjetta. Yoo maqaan kee Shifarraa qabda? Namba diyaadha maal? Jaala masii hafeemu. Akki baakoo siinoon jedhu. Yatoon qabdu? Meerri? Fagoo jirti? Yoo maqaan kan kee? Daawit. Daawit yoo maqaan ishee intala sooromee jedhamtu kana anatu as biyya lafaa fide. Gaaf tokko immoo dhufeen fudhadha. Ammasitti naa qabi adaraa jedhee kennee laata. An keessan gashadhaa. Gaafa waaqayyo fudhatu sooromeen, gaafa waaqayyo fudhachuu dhufu sooromeen maal fakkaatti laata? Nama abaartu, nama waaqa abaartu, nama lafa abaartu, nama siin abaartu
jaartii mataa arrii diimtuu mataa firraa cirtu coocinaa wayiiti moo dubartii nagaa qabdu dubartii arrii bareedaa qabdu dubartii nagaa qabdu waaqayyoon beektudha moo waan akka maraatiin wayiiti gaafan dhufee si biraa fayyaa fuutee of jalaan maraachin fayyaa fuutee dhukkubsattuu hin godhin fayyaa fuutee bomboftuuf joortuu qalbii kan keessaa baden godhin fayyaatti teerumtee hin maraachin fayyaatti teerumtee namicha hin ajjeesin yeroo malee akka gargaartuuf akka wajjin dhaabattuuf teerumte malee akka ajjeeftuuf gubdee dhambiitee akka biqila waraatii gubbaa dhiibessitee akka ajjeeftuuf siillaan intala isin dhukkubse hin dubbadha cabseera isa dambartan isin ani immoo isa kana cabseera amiin waan ani immoo isa dubartii miidhan cabseera ani immoo isa dhiira miidhan cabseera isaanis kana cabse isa ijoollee miidhan cabseera ameen jedhe giddiitti parararara jechuun nama jira maqaan waaqayyoo eebbifamu itti dhidhaameen jedha isa bichatu isinitti waame kan jara ana isinii godhe sagaleen waaqayyoo akka wal kunuunsinu akka wal gargaaru malee akka isheen funyoo fudhattee lagatti fiigdu akka inni funyoo fudhatee lagatti fiigu akka inni makiinaa jala of buusu wal godhaan jenne okay ወደ ቤቱ ሲገባ ንጽናና ደስ ሊለው ይገባል አንተ ስትመጣ እሷን ደስ ሊላት ይገባል okay waaqayyo nama yommuu uume inni bira hojiidhaaf uume akka tottolchuuf akka qaqqajeelchuuf jannata idin keessa kaayee jedha miti boqonnaa 2:7 mu dubbistan miti gaa'elan qaba erga jette dhibooftuun ta'in abbaa mana haadha manaa eegga gaa'elatti galte dhibooftuu nama hojii hin jaallanne ta'in tuuttoo hanqalbaarraa buuteettaa ga'eera itti dhuftee heerumtee hojjedhu hunduma isaa namni hojiitti dhiba'u gaa'elaaf hin ta'u ijoollee isaa guddifachuu hin danda'u haadha manaa isaa qabachuu hin danda'u ofiisaafis fooyya'ee nama fakkaatee deemuu hin danda'u namni dhibaan hojii hin jaallanne kanaaf gaa'ela bulchuu barbaadu ta'e hojii keessan sirriitti hojjedha wajjira mootummaa haa ta'u miti mootummaa haa ta'u kan dhuunfaa kee haa ta'u hojii keetti jabaadhu namni hojii hin jaallanne buddeen hin nyaatin jedhe Phaawulos warra Tasalonqeetti namni hojii hin jaallanne utuu humna qabu buddeen himaa dhiisuu jedhe bakka namni jabaateen hojjenne maal godha akkamitti mana bulchaa gurbaa tokkotu bar tokko na gaafate waggaa 20 miti waggaa gara waggaa 30tti dhiyaata dargaggeessadha nan barsiisa waxaatota barsiisa gaashee abeetiin jedhe gaaffiin qaba tooleen jedhe manan qabu ishin jedhe eessa jiraatta kiraayee
Birdiribsiin uffadhee bulullee qabu ishee jedhe. Waan hojii isin qabu waan nyaadhu isin qabu intala muunan jaalladhee yoo fuudhe maal taa'e. Hin qorqitaa gaan jedheen manaan geessee hin qorqita moo maal goota ishee immoo qorquu fi mucaa namaa fuutee fi kee gubattee oo mana keetti. Think together. Namoonni tokko hojii mootummaa ta'anii hin hojjetani. Calluma hiitaa oolanii galu. Ijji Waaqayyoo ijji mootummaa immoo calluma nama laala. Beeka. Riizaaltii irratti si dhiba. Mana keef jedhee hojjedhu mootummaaf jetteen hojjetiin. Mana keef jedhee hojjedhu namicha dhuunfaaf jetteen hojjetiin. Mana keef jedhee hojjedhu ofii keetiif jetteen hojjetiin. Mana koo jedhee hojjedhu. Waaqayyo harka kee eebbisa. Waaqayyo sammuu kee eebbisa. Waaqayyo hojii kee eebbisa. Namni dhimmi hojjetu waajjira isaa keessaa sinuma guddata. Nagada isaa keessaa sinuma guddata. Ammana dhuunfaa keessaa inuma guddata. Namni hojii isaa bareechee miidhagsee hojjetu kompiitaantii dhaasisi waamu achiisi waamu hojii irratti hojii argata malee marameen ta'u nama hojii jaallatu. Gaa'ela qabachuu keessa, gaa'ela bulchachuu keessa, tiksuu keessa, eeguu keessa hojii hojjechuun isa tokkodha. Dubartiin immoo ishee itti namatti neerumtu dhiiraa ansitti meera keessumatti warra dhiiraa. Makiinaa qabdaa jechuudha. Makiinaa qabaa jechuudha wanni gaafate. Silaa namatti argatta akkuma wanni sodaatte akka waan isheen eeboo baattu sodaatte karaa namaa gaafatta. Yeroo dargaggummaa akkasi. Makiinaa qabaa jechuudha isheen. Mana qabaa jechuudha. Miindaan isaa guddaadha jechuudha. Horii qabaa jechuudha xorataa bahuufiin. Tuma neerumiin xorataa bahuufiin. Suufi giifti akkasitti wajjin qofforanii jiraatu wajjin soqanii jiraatu wajjin nagadanii jiraatu malee wajjin baratanii jiraatu malee firattee sirriirra ciisuufi maal dhukkubsattuu dhabu hospitaala boote moo mana koo maali maali hojjedhu siin jedha Waaqayyooti. Lafti taa'anii akka xuuxxootti harma'uudhaan haadha irratti hafe. Ni dhuga jirtu? Eegga dhaqanii heerumanii, eegga dhaqanii fuudhanii. Jedhaniitu jedhu. Ni dhuga jirtu? Haadha koo jedhaniitu. Uffee yaa Waaqa koo. Uffee haadha koo. Galata kee yaa Waaqa koo. Akkas. Look at you too. Without work, no bread. Okay? Hojin ala. Injiro ulfin. Hojii gaafa jedhamu tokko tokko waa'ee biiroo yaadee janna qaba. Waa'ee suuqii bal'aa yaadee janna qaba. Sireeruma afachuun hojiidha. Siree mana keessaa afachuun hojiidha. Qodaa mana keessaa dhiqachuun hojiidha. Tokko tokko yoo isin hojjettanii fayyaa keessanii akka mooltanii jedhatittis akka gooftaa Yesuus. Dachaanii akkas jedhu gaafate mana dhittuu fayyaa mooltanii. Maali joo? Ati atta mooltanii jedhi namaan maali? Wanti nama dubbisa mana keeti. Wanti xinnoo irraa jalqaba hojii shuma manaa keessaa shuma xinnoo fakkaatu irraa jalqaba. Ijoollee baay'een buna dhuguu malee buna akaa'uun beekan. Warri buna dhuguu bartanii waxxaatoch akaa'uusaas baraa'eedha Waaqayyo. Danfisuusaas baraa'eedha Waaqayyo.
warri waxii mi'aanyaachuu bartanii waxeessuu isaas baraa malee maaliif eenyutu waxeessee lafa sinii naqaree sinii jedha. Amma maal si gashe kanarraa jirtu nagasha satatti goree nagasha. Maaliif nan gashu? Camcalaqiin jennaan dhaqee kaaffeedhaan nyaata. Okay? Eewun dhiisee siin dhiiseeti. Manaariitee duukaa fiigdeen booyi. Yaashii gabbaa'uun gabii. Gabii yoo nama laatiif qeeshii yaashii hanchi itti beeran. Sagalii ta'e qabadhu. Galgala gaafa ni ture eessaadhaa dhufta gaa shembultuu maallaqii buleeti. Haa ta'u dhaqeen bulee dhiyoo sokke miliishaa qabda moo eenyuun qabda gaa duukaa fiigdee. Bagana gaan dhuftee intalaa maal taateeti. Bagana gaan galtee inni sifatiin durii jedhe si dhoofti yennan cannaqamaa eedhi. Huuruu huummoo fakkaatu. Balbalaan geesse namatti eessaan ol lixaa balbala hoo cufteetta. Isheen obbo koktee teessi akka durree dhaqee ishee dhugee dhufa jedhee sokka. Ati immoo amma torban tokkotti obbo kokta. Maaltu si dhiitesse gaa? Dubbattuu waansa? Ati immoo xiriqaan koo basalgaan koo kormi harar koo maadhimma manaa qabda maadhimma mucaa godhatte maadhimma ishee godhatte goga baastee bottool ta'u kootu wajjin rakkadhu siin jedha Waaqayyo maal kootu wajjin nyaadhu siin jedha Waaqayyo maal yaa Rabbi ifa manaa godhi dhiiran cabsee yoo ta'e dubartiin cabsee yoo ta'e isnaadhis hin cabdee qophaa'e madaala wanta akkasiin jiru. Seexanni gaaf tokko Hewaan wajjin jaallattu natti fakkaata. Mana oolti addaamuun midhaan tokko taa'eera maal moo hojjetti Hewaan qe'eedha. Addaan biqiltuu keessa bakkee keessa waan tokko ta'ee addaamuun rakkatee waan naqe hin beeku isheen immoo seexanaa wajjin marcuma dhaabattee haasofti. Siimee yaada wayii amma muka gannata keessa jiru kana hundumaatti nyaatinaa isiniin jedhee lakki nyaadhaan nun jedhe sana immoo qubaanutti hin bu'inaa nun jedhee egzaajureetii qaba haasaan ishee itti hin bu'inaa jedhee nyaatinaa maal taatu du'a duutu felee goonaa seexanii galagashee hin duutanii tokko ija keessantu banamaa lama akka Waaqayyoo taatu attee nyaattee seexanni gowwoomse qullaa buuftee namichi dhufees nyaatee qullaa buusee wal baqachuu dhufee Waaqa jalaa baqatanii walii isaanii baqatanii seexanni gaafa dubbii Waaqayyoo si keessaa micciiree jallisee sitti himu Waaqa irraa adda ba'an walii isaanii gargar ba'an qullaa buusan hin salphatan. Waaqayyo gaafa dhufee waamu anoosi sodaadheen baqadhee yakkee du'aa. Maal ennaan dubartittii keessanatu kana godhee. Waaqayyo taati gaafa ammaattu immoo. Barkara Waaqayyo maal natti fuudheedha gaafa haruuriirra. Utuun gaafa namichatti kanatti hirme funyootto ergeera ta'e maal goota funyoon maal sii godha. Mucaa godhattee guddisuu wayyuu funyootti silof gochuurra. Obsanii ma jiraatu jireenyoo waan biraan hin jiru. Sakaan obsanii, sakaan dhoksanii, sakaan gorsanii ma jiraatu. Kanuma. Naani. Maaliif akkas goote waan buufanna gowwoomse.
Bofa gaafachuun barbaanne waaqayyo. Si addaan jedheenaan dafqa keenya lafti qoraattii sitta biqilchuu. Kanaaf biyyi lafaa dhiiratti baay'ee mijataa miti. Dubartiidhaan immoo gaafa deessu ciniinsuu kibbaa isaa cinqiidhaan deessa. Kanaaf mana da'umsaa hunduttuu neersonni beektu as keessa jirtu. Itti dubartoonni hundi ishee isa waaqayyo gaafa sabaaree iyyiti isa har'aa miti. Maali daa jirti? Bofaanoo biyyoo nyaadhu jedhe tokko. Lafarra foqoqee bineensa keessa abaaramaa ta'e kanaaf hundumtuutti buufatti. Maaltu kana fide seexanaa wajjin teessee odeessuutu balaa kana meesii kana waraana kana biyya lafaatti gadhiisa. Mana teessee dubartii shurrubbaa dhuuftu wajjin abbaa manaa hamataan oliin siin jedha waaqayyo. Yeroo namni hojiitti yaa'u walitti yaatanii nama namatinaa jedheera waaqayyo. Suma jedhee na keessaan siin jedhe. Maqaan waaqayyo eebbifamu qalamoon deddamoore. As jirtuyi tokko namichatu hammaatee miti. Tokko dubartittiitu hammaatee miti. Tokko hamattuutu raasaa jira. Odeessituu mandaraatu gaa'ila raasaa jira. Ofirraa cufi odeessituu. Hamattuu ofirraa cufi. Manni kee nagaa ta'a. Golli kee nagaa ta'a. Ati manaa kee nagaa taati. Ofirraa cufi. Gaa'elli kan hundaa'e tokko dubbii waaqayyoo irratti. Ifaadha. Maal irratti? Dubbii waaqayyoo irratti. Lama jaalala irratti. Sadii abboomamuu irratti. Maal irratti jettanii? Tokko maal? Jedhaa guddisaanii. Lammaffaa. Sadaffaa. Akkas. Qolaasaayii 3:18 maal jedhaa? Waaqayyo qolaasaayii isin qabu fakkaatan koommoo. Baay'een isin jaalladhaa. Isinan kabajaa. Garuu akka isin na dhaggeeffataniifan xaxxabachaa dubbadha. Malee dubbichi isa qoosaa dubbatan miti. Jireenyichi jireenya qoosaas miti. Garuu akka na dhaggeessuu dhaga'uu dandeessanii fedhee. 3:18 maal jedha? Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiin haa abboomamtu. Ihite simeenyimmaa. Na dhagahime. Gooftaa duratti maal akka ta'utti? Hello. Fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaatiin maal taatu? Kana dubartoonni kutaa kana jaallatanii tiksuma qaba. Garuu abbaa manaaf abboomamuun garbittummaa utuu hin ta'in aadaa ayyoof abboo kabajuudha. Dubbii waaqayyoo kabajuudha. Waldaa ofii kabajuudha. Gaa'ela ofii jaallachuudha. Biyya ofii jaallachuudha. Gaa'elichi isaan kana hundumaa hammatee jira sababii ta'e. Safuu biyya koo kabajee jiraachuu jechuudha.
safuu lammii koo kabajee jiraachuu jechuudha. Dubbii waaqayyoo kabajee jiraachuu jechuudha. Waldaa kiristaanaa kabajee jiraachuu jechuudha. Jireenya koo ofii koo immoo kabajaan jiraachuu jechuudha. Malee ashkarii garba garbittii saduu jira xumboree saduu jira miti. Dhiironni tokkos misunderstanding godhu. Namicha tokkotu gaaf tokko falaxaa fudhatee haadha mana jala naannessan immoo fuune musan tureera. Nan argine immoo karaarra dhaabadhee dargaggeessa folonqoo midhaasii gadi ilaale. Falaxaa guddaa baata. Kun ajjeesa nan dhaqeen immoo. Galgaa'ee isaa biteef nan dhaqe. Dhaqeen ol lixee dubbisee saaloonii lixeen soofaarra taa'ee fayyaa keessanii baga nagaan dhuftan nama waaqayyoo dubbii waaqayyoo iyyuu dheebonne irraa ho'aa sagalee waaqayyoo dubbisaa jedhe jaarsi. Dubbii waaqayyoo isiniin dubbisaa maaliif haadha manaa keessan falaxaadhaan mana jala naanneessitu jira ammaan jedhee. Waggaa 39 calluma jedheen qallaba gaangoo dhalalanaan qabbe. Shunkurtiidhaa dinnichaa mana boroo dhaabbatu isa jedhe. Fiiziksiidha, keemistiriidha, baayoloojiidha yuunivarsiitii keessaa qayyabatu moo waaqayyotu namaa kenna isa jedhe. Dhala kennuuf dhowwachuun harka waaqayyooti. Rakkoo jireenya namaa keessatti mudatu rakkoo fayyaati rakkoo uumamaati. Rakkoo dubartii rakkoo dhiiraa miti. Inni immoo mana dhugaatiitiin bahu minaan mana hin jiru kun osoo baay'ee oofummatee ooftaan goete jedhu immoo. Jaaljeeri dubartiin sagalee waaqayyoo dhiira irratti hin dubbatiin jedha. Jaaljeeri abboomame jedha jedhan immoo ka'ee. Tiksiisa kana malee isa dhugaatiin dhugiin jedhu immoo beektanii isin gaasheen jedhan immoo. Balmugutiin dhufe. Isaan warra waggaa 39 gaa'ee dhaqee jiraatan ani immoo gana hin ilaallanne iyyuu hin taane. Maal jedheen araarsan man? Waa'ee iddoo siree yoo hin beeku, waa'ee gola waxii yoo hin beeku, waa'ee jaalalaam namni wal loluu waan isaa hin beeku keessummaa yoo maal jedheen araarsa? Waaqayyo immoo isin gargaaru maal? Amma isin waluma lolaa turtanii waggaa 39 gaafa tokko gammaddanii footoo kaatanii beektanii wal duukaa jennaan. Reebasumaan gadee wal fidee albamii sammasii gadi ga'u fidee isa Finfinnee kana keessa waliif gaddeebanii footoo ka'aa turan, kaaffee ta'aa turan, hoteela nyaachaa turan gaafa laalu namichi fiilni isaa utuma hidhuu faranjii ta'e dubartiin isin iftee bakka footoodhaan hin araarsee gala. Al tokko isuma ni amma si aarse keessa jiraatta miti. Isuma isheen amma si aarsite miti. Waan dabarsine qabna miti. Gaarii dabarsine hin qabnu. Waan walii wajjin dabarsine hin qabnu. Suurin maayitoo mattaaga isaan gargaaru. Okay? Isuma iyyuu yaadatanii obsuun barbaachisaadha gaa'ela keessatti. Akka waldaan kiristaanaa waaqayyoo qabbu Yesuus Kiristoosiif abboomamtu haati manaas abbaa manaa isheetiif abboomamtu jedha Efesoon 5:21 kaasanii moo dubbistan. Abboomamuun garbittummaa, ashkarummaa, dhiitamuu, garafamuu miti. Respect yookiis immoo iddoo kennu jechuudha. Iddoo kennu yaada namichaaf. Aboolatti niyyin sittanii malee utanii yaree. Maali? Yoo jajjabaattan turuudha. Gurbaa tokkotu dhugaa ba'a. Yeroon waggaa 35 dura dhugaa ba'a.
Nyatti mani macaafarraan dubbisa jechuu dhaabadde miti. Isin immoo murii namaa dammartu yoo akkas jedhan. Naa dhugaa baay'uu Waaqayyo na gargaaree jabi tokko shurraaba koo harkaa butanii wannaan Waaqayyo na gargaaree karaatti eeggadheen kuwaa godhee lafa buuse shurraaba koo harkaa buddeen galee. Maali nugusa nama reebuun dubbii Waaqayyoo hin ajajaa asiisoo qabase qabalanii asinitti qabi jedhamiti hin jedheni qoruudhaaf jedheni. Yeepoo kan nuyi dhabeeni. Egaa amma dubartii talangaatuun tokko qabdee nama kuffistee nama keessan nama kabalti. Ankana jala ciiseen dhalootii godhadhamu ree. Ka dubbii Waaqayyoo ta'anii dhaan godhadhu annan kabala ofirraa galagasheen bu'an wayidha. Akka baabii qaba yookiis immoo akka qaba waan hundumtu abboomamu. Yoo waliin dhageenyu ta'e waldaa keessa sin jiraannu biyya keessa sin jiraannu mana keessa sin jiraannu wallaga waliin jiru taanaan biyya keessa sin jiraannu ganda keessa sin jiraattanii ganda jettanii jiraattanii gootii gidduu jiraattanii keessa jiraattanii wallaga waliin jiru taanaan waajjira sana keessa wallaga waliin jiru taanaan yeroo jettanii nyaattanii damoota hin nageessanii fur gatsii tokko ittiin si furuursa hojii kee akka wal fidda wal dhaga'uun ulfina jedhama tole walii jechuun ulfina jedhama. Inni gammadee bakka boofuulli diddiimatee magaalli isaa hin diimatee gaafuma gaafa lallaba kan dhaggeeffatu agartaa qoy. Siin dubbisaa seetis dubartiif saafamee kan keemmoo keessaa fiseete moo atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu itti sin ammaatiin jedha kun lakkoofsa 19 kolaasaa haadha manaa kee maal godha jedhaa guddisaa jedhaa dubartoota jedhe agartee dubbii ana qida deebi'aa laala warri dhiira sindinnaan isheetu jedhe dhiirri akka dubartiin isheetti ajajamtu barbaada. Dubartiin immoo jaallatamuu barbaaddi shandeessees heerumsiifattee galtees jaallatamuu barbaaddi kun siin galle dhiira. Na jaallatta durba yoo gaafattanii ammatti yoo ati gaafatattee ati garuu gana gaafatattanii immoo jirti bakka adda Bawa siapa? Ini mamu ada dia ada. Kemana jalan tak? Gitu sih, gitu betul. Basu mesti awak kalis. Nanti ada tai kana gafi. Ini Oromoo yang kulimur rakkinisa cinqinsa dubartiidhaan afaanii baasee siin jaalladha jechuudha. Tuma qulfii manaa kenneefi isatti qallala. Tu qulfii makiinaa kenneefi isatti salphata. Birrii ammaarii harkatti naquu isaa wayya siin jaalladha jechuudha. Maa innaan siin jaalladha jedhan dubartiin mataatti nama baatii jedha. Maal masilaalii sitti hirkatee jiramoo gooftaa koo? Karaa kam ol baati isheen? Saya toko tu edani. Sinjalat akan jadi dia dah dan me sinjalat dah yo na baca pagat te satai beda me akal gora tidak pekesa. Ya ira je sinjalat dah. Indian dia ira. Dia dah ya sawal dah jera wagi tidak. Raji Ang kesan kopal, ang sumbira dito, sinjala dahil natin ha. Nagafto ko yung direct update may number 6 ay teti.
Sinjala daiteran. Nambe kaya. Nambe ka. Ama malsing kana. Kana Devi. Mali dari. Anis. Manta o kaseran. Toganan hindi sa tanan. Matabong hindi sa tanan. Watiti sogit din baya tu tanan. Udene iratin mo ba tu tanan? Bunwa tu akanin mo ba tu tanan? Nafa naman dititsi su tanan. Fausi wai ka batana. Ganama ka anisin jala dalam malta. Malta. Ibudi Zeto como baka imbeku sinjala da wordi majadum beku namichi. Challe vereti ka fayya anguro lo kare mata. Dinni tu fayya budde sanate. Imda challe. Sinjala da yo berti rambe juttu. Seni modi beef dam sri sinjala da sayru mane rojetu. Undi shayu kana mana. So bagi bosar korto teru mali sinjala da sayru. Akasan jala dan. Undi shayu amanti hoda da yu warra sir bani sinjala da yu ba kata me. Iji sari undi tu banana. Mela la singa ko warra sir beto. Televisi ke asal beto berti undi shayu banana. Birri abde beto berti ba yen. Wayyan abde beti. Waddi shallon abde. Imbeku ise findi la ke gato kotrikan. Findi la ke silki bilbile dubbise. Utum bekin dingata. Sinjala dairen silki kesa. Ye sinjala daina. Maqaa Waaqayyo gooftaa maccaatiin ulfina Waaqayyoof takka dabalin heeteedhan. Maaloo yaa Waaqayyo. እስከዚህ ማጓጓት ለምንድን ነው? ወድሻለሁ በላት። ይሁንዱ ማባመን ማከኝ ፖስተር የነ ማጀታ የጀነ መለባ ማናንታ ነው ጋፊሞ ኮልፊን ፉላይፋ ኤሮንማ ፊሊግሊክ ኢሳማኛ ዲራ እንታና ይቹት አንችልም ላይፉ ማይ አደርጊም ይለኒቹሮንዱ ማይዩን ኮልፊጂሱ Guru sometimes I love you jechunga sidi alata jechunga mali namni jechani fayya namni jechani jajjaba kanaf jaalala agarsiisuu gaarii Principling gaela tokko maalira dhaabate sagalee Waaqayyoo lama maalira dhaabate abboomamu sadii maalira dhaabate jaalala mana jaalalli hin jiru mana abboomamuun hin jiru mana dubbii Waaqayyoo kabajuu Waaqayyoon sodaachuun hin jirre nagaan hin jiru namni Waaqayyoon hin sodaanne namni Waaqayyoof iddoo hin laanne haadha manaasaan kabaju jechuun waldaan kabaju jechuun guddaadha Waaqayyoon isa guddaa iyyuu hin barbaadu. Kanaaf haadha manaa kee jaalladhu jedha. Ilaa waan biraan sirriitti dargaggoonni gurra keessan keessa quba kaa'aa warri hin fuudhin warra fuudhanitti waa hima. Yoo dhaggeeffatanii siin ajjeesu maaliti dhiirri dubartiinuma galgalan daakuu ammattuu fakkaattu jibba dudakoo mataakoo garaakoo garaa Waaqayyoo irratti bu'iin maali
galgala makiinaa sirra deemaa oolee guyyaa kana itti boyyachila. Kaa Yesuusii. Shurraa kaalsii warra Arsenaaliif warra Manchester lafa isaan fidan hin beeku. Kaalsii kun guddaa saddana ga'u. Sajjilma ol darbu jiruma saddacha'u kan illee ol darba. Lafa isaan argatanii Waaqayyo haa beeku. Tokko shurraaba isa shunkurtii gara Arsii Baalee kana itti fe'an keeshaa guddaan tokko jiru. Keeshaa sana normaali itti dheeraan tokko jiru. Shurraaba akkasii lafa isaan bitataniis Waaqayyo haa beeku. Isatti naqanii dabbi sagali nafu mataarra immoo bigodinii 40 jira. Bigodinii wanta jedhamu wanta gaagura fakkaatu. Maal kana dhaddee fayyaa kana akkamitti si qoreegaa? Maali joo? Dhiirila qototaanii akkasii kanan daakuu ammattuu akkasii kanan jaallatu fataa baay'eette ijoollee si'ana. Fataa baay'eette ijoollee si'ana. Maali? Akkamittan qoraattee namoorraa diiga'edha malee waan biraa yaadu. Tumanni qoraattii diiguu ibsaan nama ibsaan bada. Diigaleera. Ibsaan bada. Maali? Dubartiin immoo waan isheen jibbitu dhiiruma akka baarzaa fi barreen gaddaa jigeerimmi lafatti qabate lafa kufatti kufee achiin hafee kun bareeda ijoollee adooddoon kun iyyuu beekuu fakkaa'e dubartiin dhiira akkasii jaallattu. Maali fakkaa'e? Adurree sirratti dhaltee abboota coccooyi maal ta'e inni adurree? Adurree sirratti dhaltee bultii soccooyi ufumaa waan biraan waafu. Qoqqofaa waan biraan haafu jira lubbuudhaan jennu. Abee qaanoof ta'ee dhumtanii dhiibbaa. Badaa qaanoof tan. Maali? Hindaaqqoo sannan gootee lafee kee caccabsitee bishaan kee kuwaatti gootee jettee filee kin jedhin. Soofaan gaggalagalee masmara qayyarannaan sireen gaggalagalee ansoolaan qayyaramee algalchiin qayyaramee itti godhamnaan moolli xuruu gaatan there is something ready. Okay? Maali? Calli waa'ee jaaluun hin barbaachisu. Jaalli jaalladhaan hin jaalladha. Maali? Akkuma sa'aas hin jaalladhaan giddaajiin jira jaalala keessa. Dallannaan dubartiin karaa girgiddaa fiixee dhumaa dhattee ciifti achi galagalte. Dubbiidha. Achi galagaltee raftee achi girgiddaa jala keenyaan dubbiidha. Kufuufii. Namicha tokko keenya Amaarinyaan beekuu jedhanii Amaarinyaan beekuu ishee Amaarinya beektu fuudhee jedhan. Achi galagaltee seetiyyuu as gilbixee jedhan. As gilbixeedhaa malee maali? Maali? Maaliif? Horaa. Baay'adhaa. Waliin gammadaa. Jedhamtiire akka warra Waaqayyoon hin beekne bifa seexanaa bifa agaanintii uffadhaa isin jedhan isa jedhaan jedhamtan. በወጉ በማዕረጉ ትዳራችን ለማክበር የሚፈለግብንን ግዳጅ ሁሉ መወጣት አለብን። ኦኬ ሲኖ ገልገለ ሲልኩ በአካዋ መኪና ዱርዚ ዱዳቄዳ ሲኖ ገልገለ መጣን ሲልኩ ሲኖ ገልገለ ሲአችሳ አቺ በልበለላ በተከራ መስኮት ያላሉት ካ
kun gaaf tokko cabsee ala bu'uun isaa lama. Eeggat xanqaqqa baay'ee. Yeroo hundaanuu dhukkubuun amasii kun Amaariñaadhaan. Amaariñaadhaan amasiidhaan kun. Namni hin dadhabu, dhiirri hin dadhabu, dubartiin hin dadhabdu, hojiin hin dadhabsiisu, dhukkubii hin dadhabsiisu siin jedhaan jiran. Namni dhukkubfataa, namni dhiirris hojii oolee dadhabee dhukkufee hin rafaa. Dubartiinis waan baay'ee mukamee qabaattee gola kana keessa waan sagal hojjettee hin bututti, hin nuffiti. Buddeen nyaachuu iyyuu yeroo dadhabdu hin jiraata. Buddeen dhiibne yeroo dhabnu hin jiraata. Isa hubachuu nurra hin jiru dunuunfannee dhuma akkasitti yaadne jechuu qofaati. Waliif yaaduun barbaachisaadha. Utuu ijoolleen as keessan jirtu ta'ee waan baay'een dubbadha. Ijoolleedhaaf jecha hin ta'u raajii. Dargaggoo ijoolleen biddatti namiti. Kanaaf wal keessan ta'uun gaaf tokko qoba qobaatti yoo wal arganne gaariidha. Likkii keenya buruqsinee walitti himna. Amma ijoolleef hin ta'u. Wanti maatii walitti buusu tokko birrii isa jedhamudha. Warri dhiiraa achi galagaltee fuutii jedhan. Budaa qabaa maaliif dubartii yerootti galagalanii fuudhanii. Dubartiitu birrii dhumatti nu fooyyee qabu keessatti arginaan birrii guuree deemaa nuun kennu jettee xaaxaa uumti. Hunduma isaanii binnaayi waan qabaannu. Borisoo qoonqoon jira waa qottamuun jiraamsa kanas beekudha. Nu unumaaf ta'a jechuun gaarii. Unumaaf keessi jechuun gaarii. Wal hubachuun gaariidha. Waliin hubannu yoo ta'e akkamitti kadhanna, akkamitti wal jaalanna, akkamitti waliin jaallannu yoo ta'e, akkamitti faarfanna, akkamitti lallabna, akkamitti raajii dubbanna, akkamitti afaan haaraa dubbanna, akkamitti kiristaana taana, akkamitti dhiiga gooftaa foon gooftaa fudhanna, akkamitti nuyi kiristaana inni daffari dubbanna jaalalli mana keenya jiru taana. Kanaaf walii kun baay'ata. Gaa'illi maalirra dhaabate? Tokko. Lama. Sadii. Kun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Gaa'ila keessatti yoo danda'ame waliin mari'achuun gaarii. Dirqama mooti. Nam tokko waan hundumaa beekamsaan sirreessuu barbaade yookiin immoo dubartiin tokko waan hundumaa tereereedhaan wanti sirratu hin jiru. Tokko mariidhaan sirraa. Tokko immoo dhiirri tokko immoo dubartiinuma waan tokko hin dubbanne waanuma akka hoolaa wayii tokko waanuma akka roobooti calluma itti teessu tokko waan godheen kuusin jettan. Yookiis immoo dhiirri tokko akkuma hoolaa gootottee zambiilii baatee raafuu baatee fi gabaadhaa buqqee baatee fi akka dhufu barbaade. Maali raafuu baaduu gabaadhaa baatee galee galgala kamitti dubbisaa? Ashkariitti fakkaata. Mooraalii isa sanaa dhaba. Garbichaan godhee abbaa manaa ka'e. Baganjeet abeet sinan jaalladha. Sinan kabaja. Yeroo marii keessa mari'annu kottu taa'imee jedhanii yeroo isheen eleera keessa jirtu, yeroo isheen waxiirra keessa jirtu, yeroo isheen buna akaa jirtu kottume mari'anna jechuun dubbii barbaacha malee mariis miti. Koi buddeeni kurraa baafadheen dhufaa itti. Isheen qalbiin si duukaan jiru koi waxii tottobseen dhufaa itti. Isheen si duukaan jirtu. Waayoo walii gochuu dadhabne shaayii walii bituu dadhabne amma maal waggaa amma kana wajjin jiraanne
lafuma lamaan keenya teenyee shaayii dhugu teenyee shaayii dhugaa lama taanee yoo haasofne maal ta'a? Isumayyuu immoo baay'ee waggaan mana wajjin jiraanneerraa waan baay'ee ilaalee obsa koo waan dhumuu ga'eefanii siyaasa obsisuu barbaade mo'ati jettu. Ishi gooftaa koo itti jedhani moo qixoofte? Ishi gaashee. Korrisuudhuma keessa akka dubbii barbaaddu beeksisamu. Taankiiwudhaan jalqabii wajjin haasoo mari'achuu barbaadda taanaan. Galatoomiidhaan yoo jalqabanii wayyuu ati akka haadhaa akka obboleetti naa taate baay'ee si galateeffadha. Sasobanii immoo jedhamtuun ta'e jeeniyuun isa jedhame waan dhugaa ta'e ati kana goota hojii keessa gaarii kana nan jaalladha jedhanii taankiiwudhaan yoo jalqabanii isa booddee immoo ishee kun mootuu sirroofte nan jaalladhaa enough bakka. Yoo sitti man hin dhageessu yoo harka kee qabanii si agartan hin beektu ati bara doomaadha. Yoo ati doomii itti isheen immoo kan mala bakka amalsiisa. Namaan doomaadha jedhamu. Okay? Beekumsa qabu namni waan gaarii qabu namni isa Eukenna kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Sa'aatiin torba ta'uu fe'a. Gaa'ela keessatti waan nama rakkisu tokko immoo ijoollee guddisuudha. Ijoollee guddisuun rakkoo qaba. Ijoollee keenya tokko uma balleessa. Dubartoonni mucaasa dhiiraa booyyeedhuma godhanitti guddisan tokko godhanii guddisuu barbaadu. Buddeen ofiirii nyaachisu inni qananiidha. Ishee malee dhaga'u abbaan dhaga'u hojii harkaan hin qabu qananiidha. Gaafa guddasu afuufamee guddata. Namni seenaa dhiirri sarma baasutti ka'eera Waaqayyoo bagalatu. Ansaan beeku noosisa ta'e beeku amma si gadi gargaaru shafuu. Yommuu ni beekamu mucaa kan tokko maaliin bitattee wajjumaan hin godhamne wayii. Yookiin abbaan hin gubiin ijoollee koo maali bitattee dhufte moo wajjuu shumarraa godhatte hoo? Yommuu isheen beekamtu kennuufi carraa. Yommuu ta'e garuu wallaalummaadhaan booda qobaatti ijoolleen immoo akkas dubbatan akkas jedhan hin godda'amti jedhanii himuun hin ta'u. Isa wayyuun jedhe abbaan immoo beekamu ijoollee koo na jedhin maali? Abidda maaltu mana qabate? Abbaatoo butaa kan toote. Yommuu aartee rukutti yoo si harkatti waa ta'e yoo jedhe qobaatti godhatti. Ijoolleen gartuu qabattee haadhaaf abbaa manaa haadhaaf abbaa gargar baaftu baay'eedha. Kanaafiyyuu ijoolleen qixxeetti haa guddattu. Kabajaan lamaanuu jaalala arganii haa guddatan. Kana. Inni biraa nam tokko Bartiitti isin jenni. Dhiiratti isin bani. Ish. Namni yeroo hundumaa ish jedhu nama nagaan sayin. Oone dipireeshinii wayii dheeraa bakka sodaachifteetta. Maatii hamaa jiru jedhanii gaaf tokko nama dubbataa naga'e. Maatii hamaa jiru haatiin talaa bakka abbaa manaa namicha siqaayidhuma qumsi qilee agarsiifti. Kanaaf intala namni fuudhu dhibe. Innaan gurbaa tokko nan fuudhaa jedhe.
Atam nam fuudhee maali jarana jedhanii sodaachaa dhuma bakka nam fuudhee abbaan sodaate bakka nam fuudha hin fuudhe achi booddee hin fuudhee gaaf tokko indaaqqootu batatata indaaqqoo jedhan kat godhe kat mormatti godhe natti iji ta'e gaaf tokko adurreef kat godhan kat itti godhe taayyuu maal natti iji ta'e an kutaane an natti iji ta'e kat godhe kam talitti godhan intalli inuma jiraatu nagaadha inuma jiraatu nagaadha qoricha maalii liqimsiisee jedhan inuma jiraatu nagaadha garuu nagaa miti sodaadha malee nagaa miti lubbuu koo bulchadhaadha malee nagaa miti namichi olma kutaa waan iyyuu jennaan abbaan ishee abbiyyuunsaa qoricha mucattii liqimsiifte naa ergi maaloo jedheedhan lafee goggogaa funaanee keeshaa tokko hidhee erge soddaan koo kana naa ergee maal jechuu isaati jennaan isin goggogdaniittu kana booddeen sirrooftanii yoon sirreessina isin cabduu gabdeedhaanuma akkasitti jiraadhaa jechuu isaati jedhan amma hin abboomamte jaallattee jiraattu sun ta'in maal taate jiraachaa jirti firaati gaa'ela keessa abbaan manaa sodaatee jiraata taanaan jireenya miti haati manaa sodaattee dhiphattee jiraata taanaan jireenya miti hiriyaa isheeti maal sodaatti nan beelofte taanaan nan beela'eetti jechuu qabdi qaba taanaan wayyaa bitachuu barbaade taanaan wayyaanaa biti maali jechuu dandeessuu qabdi lafa gurgurraa mana gurgura taanaan hin gurgurru ittee dubbachuu danda'u qabdi maali rakkinni maaliif gurgurru naanan gurgura jedheef kana goora jedheni kana yoo gurgurre immoo akkas taa'aayyu jedhee tanani kanaafan dhiise ibsitee qixxee dubbachuu danda'u qabdi አንዱ ባራ አንዱ ጌታ አይሆንም ዱበርቲ መታተስ ይባሴ አልታሪያ ባቱ ዘውዲ ደዳ ወንጌሎ ጥስ እንጀኛ ዱበርቲኒ ሙሂይቲ ከስመት ገነመ ወረ ወጂ ቀብዱ ጥስ እንጀኛ ያባመና ወጂ ቀብዲ ያሰውዳን ከሰን Kabdan iyuti, ya? Yes. Kau kabdi gurbang, kabdi kamu. Kalau dia tu sini, dua yang kedua desi. Oji kabdi. Asyik pistri rakeset, asyik ele rakeset, asyik mo buna rakeset. Ya? Wayyaa immoo ganaa uffatti, kan immoo ganaa hojjetatti, kan immoo ganaa haxaatti, biiroodhaan immoo waraqannas ba'e. Datti guyyee hin geenye qursiin kun gaafa jettu, mucaan immoo achiif qamisiirraa gotottee buusuu fedhaa jirti. Hunda isaa gadi diriirii sitti goote maal ennaan yoo xirata mataan bashaadha. Malee seetan amiti. Bay Yesus seetan itti kayne seetan amiti. Yetu xirata mataan bashaadha bakka. Yoo iyyite malee qabbanaa humna geessu. Iyyi bakka ayyitu. Bakka takka iyyuu barbaachisaa ayyitu. Yoos malee ukee ammoo. Chaanjin qabjeen fiisine. Ini ya keessa.
goota gaa. Hayyitu ita kata keessa ba'a. Ukkaamsinaa sitti cima. Achi keessaa daakti kaa. Dhiira galgala wattallooftee kootii firraa baaftee dubartiin miidhagaa jirtu. Dhiira wattallooftee miilli ishee wallaa kootii asirra baattee deemtu. Bu'uurtuu fuulli ishee abbaa bitin kaanoo fakkaattu. Xiissitti hin jedhin. Xiissi hin jedhin sitti miidhaga. Xiissi hin jedhin. Waan adda'uu ga'ee sitti adeemaa jira. Xinnoo ishaatti dubbannan. Ankee kama miti saalaa gubatee deekama. Isa iyyaa jira. Ankee miti hundi isaa. Ufumaaf itti fanaddaas ta'e. Aanaa galfatuun siin jedhaaf nageessu jedhi. Ataa'u fuulaa dhiqatu. Baga dhufteetu takka ammoo tashirraa goote achumaan kee yaabada. Hariiruu irraa galama. Tashirraan gootan isin immoo tash godhamu barbaaddu malee. Tash godhaa irraa takka maali? Maali? Dhoksaadha qixxeedha hunduma jira maali? Anaan yaatu maanyi fuulli kee gurraacha jettee tash wati goote bakka aannan dhuga fuma lafaa ka'e homaayyuu hin gooneefi nun gatte malee. Hin fayya. Treatment wal treat gochuu. Okay? Wal kunuunsuu. Yommuu sana kadhachuu dandeenya. Yommuu sana dubbii dubbifachuu dandeenya dubbii waaqaa. Yommuu sana waldaa dhaquu dandeenya. Yommuu sana gammannee tajaajiluu dandeenya. Yommuu sana hafuurri qulqulluun nu gidduu dhufa. Yommuu sana sagalee waaqayyoo nu ifa. Garaa dhiitaan sammuu bokokaadhaan akkamitti hafuurri waaqayyoo nu gidduutti hojjeta? Oduu mandaraa mana keessa kan fidela sitti meera. Dhageessetta? Oduu mandaraa mana fidin dhiiris dubartiinis. Isa mandaraachuma mandaratti dhisi. Hiriyaan keessa kanan, hiriyaan keessa kanan. Gooftaatti akka tolutti haati manaa abbaa manaa isheetiif jedhame galgaati. Jedhaa dhiiraa. Atis abbaan manaa haadha manaa kee maal godhu? Jaalladhu. Ittisi hin hammaati. Atis ilaalladhu. Gaafatadhu. Sodaatini. Dhageesseetta muka jala dhokattee achi ilaalii jaalasaa. Ilaalladhu. Gaafatadhu. Qophaa'ii fuudhuudhaaf. Dubartii maduran qabatiin waan ittiin dubartii qabatan guwaantii bitadhu malee guwaantiin birrii guwaantiin jireenya malee dubartii maqam gochuu hin fiigin waan afaan keessu waan itti uffistu qixaayi dubartii magaafatanii gaafa akkasiin fuudhaa jechuu hin qixaa'uun nan fuudha sababii ta'e bor amma jalqabee qeeqoo jireenya koo maal godhachuun irra jira tottoshachuu qixeeffachuu qophaa'uun irra jira inni yaaduun gaarii. Intalli tokko immoo isa kanaafis isheette isa kanaafis isheette ishee sanaafis isheette baaxaa qoyyeenyee nama maayinee geessi. Moo dhiira saddeetitti heerumtate qophaa kee maalirra deemtee bulta moo akka akkamii tokkodha kan ayyamamu. Warra kaan avoid godhu maal? Gurraate. Waan inni dubbadhullee baay'een qabaa dandeessaniin baattanii gooftaa Yesuus abbaan itti tolee waaqaa galateeffatu. Gaa'ela kan jeequ
ijoollee kan jeeq, mana nagaa kan dhowwate, mana ati ijaarte kan diigu, maatii ati dhaabde kan diigu, humni hafuura hamaa, of tuulummaan, ofittummaan, maqaa Yesuusin kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuusin kan diigame haa ta'u. Hafuurri jaalalaa, hafuurri abboomamuu, hafuurri nagaa, hafuurri eebbaa, hafuurri Waaqayyo jiraataa mana kana haa guutu. Mana kana haa guutu. Mana boleessa koo haa guutu. Mana boleettii koo haa guutu. Mana saba kana haa guutu. Manni kun nagaa haa ta'u. Sabni kun nagaa haa ta'u. Inni mana diigsisu kun kan diigame haa ta'u. Inni gaa'ela diigsisu kun kan diigame haa ta'u. Inni ijoollee bittimsu kun kan bittimmaa'e haa ta'u. Inni nama salphisu kun kan salphatee sookee haa ta'u. Ayyaanni kee, araarri kee, surraan kee, simboon kee nu wajjin haa ta'u. Gooftaa maccaa nagaan dabarree bara baraan nuuf kennu. Biyya nagaa keessa nu jiraachisi. Biyya Itoophiyaa, impaayera Itoophiyaa nu laatte kana keessatti nagaa nu kennu. Namni garmalee hin du'in, qabeenyaan garmalee hin gubatin, biyyiin salphatiin, maanguddoon hamma garmalee hin du'in, ijoolleen akka malee hin du'in, dargaggeessi iddoo utuu hin gahin hin du'in, namni gaheessi biyya tuun gorsiin utuu hin raagin hin du'in, biyya keenyaaf nagaa kennu. Dhukkuba namaa namatti darbu nurraa ifadhu, lolaa hamaa nurraa qabi, qilleensa hamaa nurraa qabi, boolii hamaa nurraa qabi. Lafti keenya marga gaarii biqilchu, midhaan gaarii biqilchu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, kuduraan muduraan keenya kan eebbifame haa ta'u. Hafuurri keenya seexanaan hin qabamin, sammuun keenya yaada seexanaan hin qabamin, qalbiin keenya yaada seexanaan hin hidhamin. Nu hiiki, nu fayyisi, nu haaressi. Mana raafamu waan deebistee ijaarteef si haa galatu. Maatii raafamuuf hubannaa waan laatteef si haa galatu. Qe'ee abdii kutateetti abdii waan ergiteef si haa galatu. Akka warra neersii an oliif gaddeemanii mana namaatii nama dubbisanii ergamoota lamatu mana keessan deemu. Labsii labsu kee adeemanii mana warri qabdan kireeffadhaas kan namaas ta'a, namras ta'a, isas ta'a, warri gaa'ela qabdan ergamaatu mana keessanitti ergame. Waa isaan labsan isinitti hima. Nagaan mana kanaaf haa ta'u. Barakanni mana kanaaf haa ta'u. Fayyaan mana kanaaf haa ta'u. Maatiin kun aboo haa qabaatu. Labsii kana labsaa deemaa jiru. Manni kee nagaa ta'eera. Ergamaatu ergame. Waaqayyotu erge. Manni kee nagaa ta'eera gurbaa. Haleluyaa. Manni kee nagaa ta'eera. Dhalli kee nagaa ta'eera. Nagaa ergeera Waaqayyo. Hafuura siraasu si jeequ si hiimu. Ayeera Waaqayyo Gooftaan maccaa. Yes, Holy Spirit. Lafa samii bagaa. Jesus Christ. Hallelujah. Lobado sokoti namashando. Imbukano. Ukubada, ukubatu gargaris hindi badira, lubati tokko namichi tokko. Infayiti siya. Atin infayiti ette naman tu siya, infayiti ette naman tu. Abidda kacara rito ko tigadise Waaqayyo nang gubenaan jedhela. Nanti keessa nagata aadaan jiraatanii naan jedhe Waaqayyo Gooftaan. Abbaan itti tole ol ka'ee Waaqaa galateeffatu. Waaqayyo ijoollee keessa na eebbisu.
Waaqayyo tajaajila keessanaa eebbisu. Ameen. Waaqayyo gaa'ela keessanaa eebbisu. Ameen. Waaqayyo fayyaa keessanaa eebbisu. Ameen. Waaqayyo waan isin argattan akka nyaattan akka dhugdan akka itti jiraattan haa godhu. Ameen. Humna hafuura hamaa isinirraa haa dabarsu. Ameen. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Karma. Mingaa noora.